akkana jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 namni gurra qabu hundumtuu kana dhaggeeffatu ani dafee nan dhufa namni tokkollee gonfama itti isa kan keetii si dura akka furannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu kaleessa hoolaa ta'ee qalamuu dhufe borimmoo waaqayyoo ta'ee faraduu dhufa laman qalamuun gowaan ta'inaa hoolaan sichi qalamuun jiru nama simbira jiru harkasaa qaba duraanii jedhaani waamicha gochuudhaaf malee gargar fa'uuf miti yeroo lammaffaa garuu warra mo'an jiraachisuu dhufa jedhaani guyyoota tu 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 garina folamiti masgaunko garumman ke guya guya ararri ke guya guya nadabira hallelujah garumman ke guya guya ararri ke guya guya nadabira hallelujah garumman ke guya guya ararri ke guya guya nadabira nimimman haqtamale imananyatu himimman haqtamale imananyatu radebne himimman haqtamale himimman haqtamale imananyatu himimman haqtamale imananyatu harka mirgaal hudiga agartuu koo dukkana ifatti seenaa koo dugda duuba duratti agartuu koo dukkana ifatti seenaa koo dugda duuba duratti sitojjete waan hunduma qooda koo sinirraanfatu Yesus yoomuu garanko irra deebine guyyootatu jenname guyyootatu 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 ilaaya warra dheeraa guyyootatu guyyootatu akkan namatti tola guyyootatu guyyootatu iyyine maraanne guyyootatu garina folamiti masgaunko garumman ke guyya guyya ararri ke guyya guyya nadabera hallelujah kolabas kriba chilobas diarana mas garumman ke guyya guyya garumman ke guyya guyya ararri ke nadabera hipagia naganta ekae rafe dammaquunko tola farjummaake sanaaf kanaan qabu jiruuf jireenyi koo hundoo gaarummaake hammeenyi hamootaa utuu bubbisuu jiran ulfinaani salphinni barootaa utuu baay'atuu
na keessi ammarraatti anaaniye hamaadu abaatu jireenyaan hangafte maqaan kee ulfaatu na qaqqabdeem dafte yaadaaf kaayyoo diinaa goote duwwaa duwwaa faarfadheen ol si qabaa Yesuus kiyya ameen halleluuyaa. Gaarummaan kee guyyaa guyyaa araarri kee guyyaa guyyaa na dhaabeera halleluuyaa. Uffee afaan kana dubbatu afaan ayyaanumaadhaaf isa irraa kee dhufeera gurbaa. Gaarummaan kee guyyaa guyyaa shaattuu zamaana karaba ammayyuu gaarummaan kee jalqaba koona yaadadha attamittan si irraanfadha seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu si bira jalqaba koona yaadadha attamittan si irraanfadha seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu si bira akka mirganaa kenniga seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu si bira seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu si bira. Hallelujah. Jalqaba koo attamitani seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu dachaaf gaara sana jimbaate lafa dhibbuu tarkaana qabda narraa qabda gatii guddisa bara baay'ee natti dadhabde dhabuuf argachuu koo keessattis amala kee natti hin geddarra hirkisaa jabaanaaf taate taami ergan sitti maxxaneen daarre deemne dachaaf gaara sana jimbaate lafa dhibbuu tarkaana qabde narraa qabda gatii guddisa bara baay'ee natti dadhabde dhabuuf argachuu koo keessattis amala kee natti hin geddarra hirkisaa jabaanaa taate taaka ergan sitti maxxaneen daarre beeka gargaarsa namaa jenna kaayi beekaam gargaarsa namaas argeera baay'ee heddummina isaa hin xuuru hundeen qabu baay'een fagaatu lafa doomni isaa dagaalfannaa si godheen sirratti of kenneen arge gaarummaa yeroo namni abdii kutuu nama yaadatta ka sadarkaa dhumaa jalqaba koona yaadadha attamittan seenaa guddaa ammayyuu seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu si biroo seenaa guddaatu nu gidduu jira barbaadamuu kootu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaan kan Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu simbira haa ga'u. Isa nu gargaaree guyyaa kana yeroo kana nuuf laate gooftaa keenyaaf ulfinni haa ta'u. Bara kana keessatti Waaqayyo nu gargaaree carraa nuuf laate warra galataa nu godheera Waaqayyo. Gooftaaf galanni haa ta'u. Meeqas jedhe irraa afeen jiraadhe Waaqayyo ji'a tokko dura sagalee kana natti dubbate
mata duree kana waaqayyoon natti dubbate. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasaatii baasa. Waaqayyoo irraa ammisee si jiraachisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa hanga lakkoofsa 7 kan jiru. Bara sanas Heroodis mootichi namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf Ciqilee isaa irra dhaabbate. Yaaqoobiin obboleessa Yohaannis billaadhaan morma isaa irraa kuchisiise. Kun warra Yihuudootaa akka garaa ciibse yommuu arge itti dabalees Phexrosin immoo qabsiise. Yeroo isaas yeroo namoonni ayyaana maxinoo itti ayyaaneffatan ture. Heroodis yommus Phexrosin qabsiise mana hidhaatti galchisiise. Darabee isaa haa eeganiifis loltoota kutaa 4tti hiramanii tokkoon isaa nama 4 qabutti kenne. Ayyaana Faasikaa booddee garuu saba duratti akka qoramuuf isa dhiyeessuu barbaade. Yeroo Phexros mana hidhaa keessatti eegamaa turetti waldaan kiristaanaa immoo utuu gargar hin kutiin Waaqayyoon hin kadhattiif turte. Edumti guyyaa itti Heroodis Phexrosin akka qoramuuf dhiyeessuudhaaf jedhe sanatti Phexros funcaa lamaan hidhamee loltuu 2 gidduu irra hafa ture. Eegduun immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabbatanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabbate golli manichaa hidhaa inni keessa ture ifa waaqarraatiin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rurrukutee dammaqsee dafii ka'i ittiin jedhe. Achumaanis funcaan inni ittiin hidhame harka isaatii bu'e. Galanni siif haa ta'u. Dubbii kee fulfaadhu. Hin dhageenyaa nutti dubbadhu. Gurra qalbii keenyaa bani. Ija hafuura keenyaa bani. Yaada kee nuuf raawwadhu. Kan nuun mormu haa kufu. Maqaa kee nurratti ulfeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Mata duree dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedhu qabadhaa. Tuqamtee kaata. Lafa kanatti namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turanii miidhuudhaaf Heroodis mootichi jedha. Ciqilee isaa irra dhaabbateedha. Namoonni kun namoota calma jedhanii jiraatan miti. Waldaa kiristaanaatiif bu'aa warra ta'an, biyyaaf furmaata warra fidan, hidhaan kan ittiin hiikamu, maqaan Waaqayyoo kan ittiin kabajamu, wanta ulfaataa fakkaatu kan ittiin Waaqayyo deebii laatu, namoota bu'aa ta'an, namoota furmaata ta'an, namoota maqaan Waaqayyoo ittiin kabajamu miidhuudhaaf Heroodis mootichi ciqilee isaa irra dhaabbate jedha. Ciqilee irra dhaabbachuurraan kan ka'e Yaaqoobiin obboleessa Yohaannisiin billaadhaan kokkeensaa akka cixu hin taasise jedha. Inni kun immoo warra Yihuudootaa akka garaa ciibse hin arge jedha. Erga Yaaqoobiin dhiigni isaa dhangala'e Phexrosiinis hin qabsiise jedha. Phexrosin qabsiisee ayyaana Faasikaa bariitu yaa'ii bal'aa dura dhaabuudhaaf mana hidhaattis hin galchisiise jedha. Erga mana hidhaatti galees Phexros loltuu 2 jidduu akka inni ciisee eegamu hin taasifamedha. Kana qofaas miti. Halarraas kutata 4tti qoodamanii namoonni 4 wal qoodanii loltoonni hin eegu turan jedha. Phexrosin ergamaan Waaqaa halkan lafanni dukkana keessa jirutti, lafanni eegamaa jirutti, lafanni qabamee jirutti, lafanni furmaata dhabetti ergamaan Waaqayyoo kataf jennaan dhufe. Yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufu namnis quban qabu. Xiqqaanis hin beeku, guddaanis hin eegu. Inni eegus hin beeku, inni eegsisus hin beeku. Kan arge nama miti, kan waame nama miti. Garuu Phexrosin kan qabe, kan eegsisus, kan eegus namadha. Waaqayyo garuu ergamaa isaa ergeetu dafiitii mucaa koo qaqqabe kan jedhu galgala kana labsiin tokko ba'eera. Maal kan jedhu seete mucaan koo gadhiifamee adeemsa haa jalqabu. Mata kasakka juuyi biliwii qiddeegis du'aayi. Lafa dhokate, lafa qabame, lafa daangeffame, lafa haalaaf ulaagaadhaan ukkaafame ba'ee adeemsa haa jalqabu mucaan koo gadhiifamu kan jedhu Waaqayyo biraa galgala kana sagaleen ba'eera. Ana maaltu na ajaa'iba seeta.
namni balbala cufatee loltuun bitaa mirgaa gareedha wal qoodee Phexrosin eega bitaa mirga kan jiru loltuudha kataaf jennaan ulfinni Waaqayyoo dhufe. Akkanna with guide akka jedhe Waaqayyo isa sitti cufame galgala kana ani immoo ittan ol seene. Maata kuwa digaa namni cufuu danda'a, namni sidaangesuu danda'a, namni hin danda'amu jechuu danda'a. Waaqayyo garuu akkasin jedha dhimmi kee cufame galgala kana hin banamu. Akka jedhu Waaqayyotu wanta namaan dhiitamee cufame galgala kana humna maqaa kootiin hin banama jedha Waaqayyo. Ana kan na ajaa'ibu Waaqayyo jecha akkas Waaqayyo akka jedhu dachaa torba sirratti cufameera taanaan dachaa lama ulfinni kootti mul'atee sirraa banama. Torba cufamuu danda'a dachaa lama yeroo ta'u 14 ta'ee dhimmi kee galgala kana hin banamu. Meqas jedha naa banama jedha. Waaqayyotu maallaan jedhe seexan dhaloota dhokate okkaamame hawwaalamee yoom guyyaan na dhufa yoon waa'een koo raawwatame harka namaanoo dadhabame Waaqayyo yoom na ilaala warra jedhan galgala kana lafa dhokataniin baasaa jedha Waaqayyo. Meqas jedha tuqaati hin baata jedhaani tuqamtee baata immoo jedhaani. Namni ba'uu danda'a tuqamanii ka'uu fi ka'uun tokko miti. Tuqamanii ka'uu fi ka'uun tokko miti. Namoonni baay'een ka'uu danda'u, namoonni baay'een dubbachuu danda'u, namoonni baay'een hojjechuu danda'u. Waaqayyo garuu akkanaan jedhe warra hojjetan qofaa ta'uu hin taane warra tuqamanii ulfinni kootti hin mul'atu tuqeetan ulfina kootiin kaasa jedhe Waaqayyo. Namni yoo si tuqe deebi'ee nuffitee ciisuu dandeessa. Afurri Waaqayyo olii dhufee si tuqe irra taanaan ciisuu hin dandeessuun haalaaf ulaagaan qabamuu hin dandeessuun galgala kana harka namaa miti harki Waaqayyo si bira ga'eera. Ergaas si qaban tuqeetan deemsa eegalchiisa namoota baay'eenaan jira Waaqayyo. Tuqeetan karaa eegalchiisa jedha Waaqayyo. Tuqeetan ulfinatti baasaa. Meqas jedha tuqamtee baata jedhani. Nagaraችሁ ዛሬ ማታ ይነካል። የናቃችሁ ነገር ዛሬ ይነካል። ሎላኪ ከሚውድ vlahat ዳይ አይቻልም ያላችሁ ዛሬ ማታ ይነካል። ተዘግቷል ያላችሁ ዛሬ ማታ ይነካል። ነገርሽ ይነካል። ሕይወትሽ ይነካል። መቀዘድ ድምቆ ህንጡ ከማጀረት አባየ ከና አጃይቡ የርገማን ዋቃ ዱፌደ ጴጥሮስ አልከሊቶን ረፉ ጀዳ ለፉ መነጪ ሱት ህንዱሩኩ ተጀ ህሩሩኩቴ ፊሩኩቴ እንተኮሚት ተኮሩኩተሜ ዳጋ አሙዲደ እምከ ሩሩኩተ ማጅራ ህምበናም ማሊን አርገማ ሴተ ሙልጣታን በቆሎ ለኩተኤ ብቅሌን አርጋ በቆሎ ለፋ ኦልበኤ ጀርማ ሳራት ሞ ለኩተኤ ለሁን ተኮት ሙልጣቱን አርጋ አታጀረ ዋቀ ኢማጆለ ኮቲ ለኮ ለኮ ጎዴኖ ጀጣ ጀረ ዋቀ በከዘራ ኢምኮ ሆጀ ተማጅረዳ isuma rurrukutii banama jira fudhu jedhani humnuma maqaa Yesuusin dhimmike habanam cufaa waggaa baay'ee sirraa habanam tuqamtee kaata magaalaa kana keessatti furmaata taata kan warra mortootaa dhimmi isaanii yeroo gadi bu'u kan kee dachaa dabalaa adeema sababa tuqamtee kaasurraan kan ka'u maaltu ta'a tokkoffaa si'ifa malee sitti hin dukkanaa'u. humnuma maqaa Yesuusitiin dhimmike haa tuqamu. Natti hin dukkanaa'u jedha. Sababni isaa jedha. Isa jabaatu na faana jira. Namoonni baay'een akka eenyu sin faana jiru adda baaftanii beektaniittu taanaan yoo baatus yoo galtus in sodaatamta. Yoo dubbattus yoo hojjattus in sodaatamtaan jedhani. Meen sodaatameen jiraadha jedha. Sodaachaan jiraadhu jedha. Lammaffaa hidhaatu sirraa hiikama. Galgala kana namoota baay'ee irraa hidhaan hiika jedha Waaqayyo. Hidhaa du'aa, hidhaa dhibee, hidhaa rakkinaa. Phexroosiin jedhama. Ergamaan Waaqaa yeroo rurrukututti jedha. Funcaan inni ittiin hidhamee jiru hirraa bu'ee jedha. Phexros erga inni abdii kutatee hin danda'amu bakka dhumeera erga jedhee ergamaan Waaqaa fuudhee adeemsa eegalchiise. Balbalatu sii banama. Yeroo tuqamtee deemsa eegalu
balbala ati yaannetu banama. Balbalichi garuu maqaa Waaqayyoo kabajuuf kan ta'u. Balbala hamaa immoo cufuudhaaf sababa kan ta'u. Balbala isa tokkoffaa biras isa lammaffaa biras hin darbaniidha. Balbala isa sadaffaa bira yeroo ga'an balbalichi akka salphaatti wanta banamu hin turre. Garuu ofiin beekee baname. Sagalee kanarra dhaabadhee raajiin sin irratti dubbadha. Wanta dachaas irratti cufame dachaas irratti baneera. Wanta dachaasii jalaa qabame dachaasii gadhiifameera. Isa hin danda'amu jetteetti yaaddoftu harki Waaqayyoo itti sii darbeera. Namootan deemsa haaraa eegalchiisu. Namootan ulfina koo dachaa irratti dabalu. Namootan maqaa koo irratti ulfeessu. As keessa namootan qabeera Waaqayyo. Sadaffaa deemsa eegalta. Dhimma keetti Waaqayyo miila gochuu jalqaba. Dhimma kee kana booddee adeemsisuu jalqaba. Wanta si jalaa dhaabate, wanta si jalaa qabame, hin danda'amu kan jette, dhaabateera kan jette, har'aa kaasee dhimmi kee hojjetameera Waaqayyo. Bakka sadaa kana booddee deemsan jalqabeedha. Namoota tuqamanii deemsa eegalan keessaa jedhe Waaqayyo. Milikkitaaf ulfina haddaatiin warran adeemsisu keessaa jedhe Waaqayyo. Maqaa koo irratti ulfeessuuf ammas deemsa haaraa namoota baay'ee nan eegalchiise jedhe Waaqayyo. Mee namni hundumtuu kadhaa. Mee hundumti keessan hayyaana keenya irratti dabale, simboo keenya irratti dabale, ulfina keetiin na gaggeesse, adeemsa haaraa na eegalchiise, maqaa kee immoo irratti ulfeesse, wanta haaraa keessa na galchi jedha. Aloolaa baate gaadi goodi veas waay. Janna waa gamiiwwitti galoorra hatti digajula hatti divide. Ila Waaqayyo namoota baay'ee gargaaruudhaaf sababan ta'anaan jedha Waaqayyo. Namoota baay'ee irratti maqaa koo kabajuudhaaf, hidhaa namoota baay'ee irraa hiikuudhaaf, waanjoo namoota baay'ee irraa cabsuudhaaf, ulfina addaatiin namoota baay'ee gargaaruudhaaf an sababaan hin darba jedha Waaqayyo. Ulfinaan hin darba jedha Waaqayyo. Ijoollee koo tuqaan darba, ijoollee koo gargaaraan darba jedha Waaqayyo. Namoota baay'ee irratti milikkitatu godhamaan argan. Maal inni kun jedhee Waaqayyoon gaafannaan warran tuqee deemsa haaraa eegalchiisu jedhe Waaqayyo. Warran maqaa kootiin kabajuudhaaf sababa ta'uuf jedhe Waaqayyo. Ulfina kootiin gargaaree galmaan ga'uudhaaf warran deemsa eegalchiisee galmaan immoo isaan ga'u as keessa namootan qaba jedhe Waaqayyo. Wiyaan akkasuka jibile kofi galooda diyaayiti. Mirga keessan mirga hadda keessan irra godha. Mallattoo dhimma namoota baay'eetiif godhamuun argani. Atuu hulaa biyya koona hadda wesifaati. Zata kaddi konna miiwwitti guula hatti daajaloora diyaayi. Humna maqaa gooftaa Yesuusin abiddi Waaqayyoo si haa tuqu. Abiddi Waaqayyoo milikkitaan si haa argatu. Harki Waaqayyoo ulfinaan si haa argatu. Harki Waaqayyoo simboodhaan si haa argatu. Hidhaa bara baay'ee sirraa kuteera. Waanjoo waggaa baay'ee sirraa kuteera. Rakkina waggaa baay'ee sirraa kaaseera. Waa'ee kalaphaa diikasuulla jilla kombiiwitti viika doola hatta daadi. Olala bakase ke jadona be wakati la kona hat died. La ka loke menu ka loka revla ko da has fly. Humna maqaa Yesuusin abiddan tuqama. Ulfinaan tuqama. Simboodhaan tuqama. Hayyaanaan tuqama. Marada kasaka jadai. Ebelebe ko rahata dabaji. Zatta kumi bil konna hatai. Mela kadda ko salika duai. Habiddi Waaqayyoo saatuku. Abiddi Waaqayyoo saatuku. Habiddi Waaqayyoo saatuku. Humni Waaqayyoo si haa tuqu. Harki Waaqayyoo si haa tuqu. Hirreen Waaqayyoo si haa tuqu. Milikkita addaa dhokachuu hin dandeenye jireenya kee irratti waameera. Ulfina addaa sirratti waameera. Simboo addaa sirratti waameera. Kabaja addaa sirra Allah kata dakata kola badadai. Jala kala la labati kasilla bota kiadia. Indawutti boorra hata dabajai. Maqaa gooftaa Yesuusin akka nama machaa'ee akka nama addaa si taasiseera. Meeqabaati baasa namoota keessumaa humni guddaan irra bu'ee geeddarumsa guddaa keessa galanii argan. Humna maqaa Yesuusin abiddi tokko si argateera. Abiddi tokko si argateera. Namoota baay'ee irratti abiddatu daddarbatamaan argama. Maaraada kasaka jada. Abidda ulfina Waaqayyoo, abidda kabaja Waaqayyoo nan tuqanaan jetten. Nan tuqanaan jetten. Na sakadaay. Ergan tuqee deemsan eegalchiisanaan jetten. Abidda fuura Waaqayyoo. Abidda fuddaa. Lola la 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 la. Ila namoota baay'ee naan jedha Waaqayyo. Abidda bidda 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 bidda. Abidda bidda bidda bidda. Ila ituma dhaabatanuu namootatu xap 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 jedhee lafa dhaa. Maal jedhee Waaqayyoon gaafannaan abidda kootu isaan tuqanaan jedha Waaqayyo.
maqaa Yesuusiin abiddi sirra bu'eera. Abiddi sirra bu'eera. Adda saataataata. Zate kamaayid. Ila wasiblay. Ila muka kana jalatti muka gadii sana jalatti nama abidda guddaan tuqamuun argama. Mee bu'aa gadi. Ila abidda guddaadhaan. Malaalaalaalaa. Dargaggoota keessaa, haadhotii keessaa, abbootii keessaa, ijoollota keessaa warra abiddaan tuqaman madaa kaasaadhaa. Warra du'a harka isaaniitti jiraachisu naan jedha Waaqayyo. Warra maqaa kootiin kabajudha Waaqayyo. Madda sakadaay. Abidda ulfina Waaqayyo. Abidda ulfina Waaqayyo. Abidda warra abiddaan tuqaman, warra deemsa eegalan, warra karaa eegalan, warra kiyyoon hin dandeenye, warra salphin hin dandeenye, warra duuti hin dandeenye. Maqaa Yesuusiin abiddaan tuqama. Abiddaan tuqama. Ila walakkaa kanatti namoota lamaan argama. Namoota lamaan kanarratti keessumaa kennaan jedha Waaqayyo. Dagaamii kan jilbeeffachiisuuf sababa ta'u. Allah kaasakadaay. Abidda. Namoota 8 keessumaa barreeffama barreessitanii yaa gooftaa iji kee naa ilaalu. Namni na ilaalee furmaatan dhabe, gargaarsan dhabe jedhanii boo'aa jiru. Waaqayyo kennaan jedha. Iji koo gargaarsa galgala kana ilaaleera yoo. Barreeffama waraqaa xixiqqaa irratti barreessitanii qabattanii Waaqayyo mee adda baasee natti dubbatu. Ani silaa furmaata dhabeera. Harki namaan na gargaaree maa naan godhu jettanii furmaata barbaachaa fi bakka baay'eetti waan baay'ee yaaddanii taadine. Waaqayyo garuu kan jedhe abidda kootiin hin darba. Waaqayyo garuu kennaan jedha. Waa'ee keetiif galgala kana abiddaan hin darba jedha Waaqayyo. Har'aa kaasee dhimmi kee deebii argateera. Dhimmi kee deebii argateera. Dhimmi kee deebii argateera. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Harka wal qabadhaatii sinumtu akka jedha. Dhimmi keenya deebii argateera jedha. Har'aa kaasee jedha. Merka keessan sabni itti qaba. Akkuma ciisanii jiran kanatti itti qaba harka keenya. Kun abidda deemsa si eegalchiisu. Alveena goobaa gooti gaas eja juutii daayiti. Zaakee kobii wigi vaaka torti gaayiti. Bakka jirtanii kaa. Me akkas fidi.